Arwiidata onkoloolessa 6 barkuma 2025 gabaasa tarkaanfii kanaa waliin ani daandii Elamooti. Reefi gaachannoo uummata Oromoo woboon waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhatu jabeessuun zoonii lixaa godina Horroo Guduruu fi Ba'aa Wallaggaa keessatti diina du'aa fi madoon adabee jira. Haaluma kanaan jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo aanaa Horroo qubsuma mooraa loltoota goolessaa PP ganda Caabir magaalaa Shaambuurraa fageenya daqiiqaa 20 taate irratti har'a onkoloolessa 6 barkuma 2025 barii sa'aatii 11tti itti seenuun tarkaanfii irratti fudhateen mooraa ishee rasaasaa fi boombiin barbadeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis qawwee kilaashii 5 SKS 2 rasaasa raayee kun loltoota diinaa 2 boojee qophii fi nyaata diinaa dhuunfachuun wareegamaa fi madoo tokko malee injifannoon goola beera. Tarkaanfii woboon zoonii lixaa keessatti fudhatu itti fufuun godina Ba'aa Wallaggaa aanaa Kiiramuu bulchiinsa magaalaa Qoqqofeetti tarkaanfii fudhateen magaalicha keessaa ari'ee gugsuun qawwee kilaashii 1 fi SKS 1 irraa hiikee jira. Humna diinaarraas loltoota 2 boojee humna dabalataa Kiiramuurraa gara Qoqqofeetti socho'aa turtes karaatti adabee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa fudhatu itti fufuun kaleessa onkoloolessa 5 Shaggar Sitii kutaa magaalaa Wasarbii ganda mana Abbichuu keessaa caasaa gandaa hidhannoon sirnicha tiksan bulchaa gandaa bulchiinsaa fi nageenya gandaa fi milishoota 9 fayyaatti boojee ba'uun baramee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo qondaaltonni waraanaa fi siyaasaa PP akka baduu hedduu irratti hojjetan milkaa'uu fi diduun inumaayyuu jajjabeen oboo tarkaanfii ilaalessaa bakka cufatti fudhatee adabuun dubbiin Jeneraal Biraanuu Juulaa, Jeneraal Dirribaa Mokonnonii fi Meejar Jeneraal Adimaasuu Alamuu fashaleessee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa aanaa Galaanaa aanaa Abbayyaa fi Bulee Horaa keessatti waraana faashistii PP adabe. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa tarkaanfii ilaalessaa osoo addaan hin kutin fudhachaa jiruun waraana faashistii PP du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Kaleessa onkoloolessa 5 godina Gujii lixaa aanaa Galaanaa ganda Calbeessaa magaalaa Shoroo keessatti tarkaanfii woboon halkan keessaa toora sa'aatii 4tti fudhateen tiksitoota barcuma Abiyyi Ahimad hedduu du'aa fi madoon adabuun ari'ee magaalattii dhuunfachuun paatiroolii tokko dabalatee konkolaataa diinaa 3 ibiddaan barbadeessee jira. Ittuma fufuun guyyuma kaleessaa ganda Dangoo seenuun tarkaanfii fudhateen loltoota PP 4 battalatti yemmuu ajjeesu tokkommoo madoodhaan adabee jira. Leencichi kibba Oromiyaa warri dirree diimokiraasii har'a onkoloolessa 6 godinuma Gujii lixaa aanaa Abbayyaa ganda Dibbichaa seenuun tarkaanfii ergamtoota biltsiginnaa irratti fudhateen 8 battalatti yemmuu irraa ajjeesu 6 ammoo madoo cimtuun adabee jira. Aanaa Bulee Horaa ganda Cariisa Phaliisaa keessattis magaalaa Biiddumaa seenuun guyyuma har'aa loltoota PP hedduu du'aa fi madoon adabee diina magaalattii keessaa baasuun magaalicha dhuunfatee jira. Godinni Lixa Wallaggaa aanaa Lataas Buutti ergamtoonni biltsiginnaa jiraattota ukkaamsanii hidhaatti darbachuu ammeessan. Gabaasa dabalataaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda Somboo sadan giittan keessaa onkoloolessa 4 2025 sirna dhableeyyiin waraana maafiyaa PP jiraattota maqaan isaanii dargaggoo Taarikoo Girmaa, dargaggoo Ayyaana Margaa fi shamarree Ayyaantuu Darajee jedhaman badii tokko malee reebicha ulfaataa qaama laalessu erga irratti raawwatanii booda ukkaamsanii deemuun hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti ijoolleen sadan kunneen siyaasa kam keessa kan hin jirre ta'uu himuun jaleewwan sirnichaa garuu sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhu itti maxxansuun hidhanii jiraachuu dubbatu. Ergamtoonni biltsiginnaa jibbiinsa sanyummaa uummata Oromoof qaban ifatti mul'isuun kutaalee empaareetti cufa keessaa saboota kan biroo irraa addatti sabboontota ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatanii adamsuun sarbaminsa mirga namummaa irratti raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Godina Walloo magaalaa Kamiseetti aangaa'onni biltsiginnaa ilmaan Oromoon lafa siniif kennina jedhanii qarshii harkaa fudhachuun laficha yoo dhorkotan dhalattoota sabaan Amaaraa ta'an warra daldaltootaaf ammoo lafa kennanii isaanis mana irratti ijaarrachaa jiraachuun dhaga'ame. Caalsa baafan waggaarii waan qindeeffate qaba. Godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti caasaaleen biltsiginnaa ilmaan Oromoo namoota baay'inaan 100 ta'an walitti qabuun isin daldaltoota waan taataniif lafa hojii magaalaa kana keessatti isiniif laachuu barbaanna. Lafa kana isiniif kennuufis tokkoon keessan qarshii 10,000 nuuf laattu. Walumaa galatti qarshii miliyoona 1 qofa barbaanna jedhanii tokkoon isaanii irraa qarshii jedhame kana kan fudhatan yoo ta'u boodarra ilmaan Oromoo kun aangawoota PP kanaan laficha kan isiniif laanna jettanii qarshii nurraa fudhattan nuuf kennaa
beeytattiin jedhan lafti isiniif kennamuu hin jiru ittiin jechuun lafichaa fi qarshii irraa nyaatan kanas dhorkatanii ari'uu jiraattonni magaalichaa gochi dabaa'anni kun irratti raawwatame ONM'tti himaniiru. Aangawoonni murna gabroonfataa PP jiraachuun ilmaan Oromoo dhukkubbii mataa itti ta'u kun tibbana magaalichumatti ilmaan Oromoo gurmeessanii qarshii irraa nyaachuun lafa dhorkatan sanaan dhalattoota Amaaraa warra daldaltoota barbaree ta'an hedduu gurmeessanii iddoo hojiitittiin jechuun laataniifii jiru. Dhalattoonni sabaan Amaaraa kun magaalaa Kamisee iddoo gabaan itti gurguramu lafa ilmaan Oromoo dhorkataman sana irratti mana ijaarrachaa jiraachuun ifoomeera. Caasaaleen murna maafiyaa PP gocha kana magaalichatti raawwatanis bulchaa godinaa dabalatee hanga sadarkaa bulchitoota magaalichaa fi hojjettoota PP magaalaa Kamisee hojii annaa kana keessaa qooda olaanaa qabaachuun isaanii eerameera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti loltoonni farra riphee lolaa Biltsiginnaa 3 waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalchiksaa Sirnaa. Waraanni faashistii Biltsiginnaa fedhii isaaniinis ta'ee fedhii malee dirqamaan barcuma aangoo siyaasaa koloneel Abiy Ahmed tiksuuf ifaajan kutaalee Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti bobbaafaman kanneen dhalootaan Oromoo ta'an yeroo garaa garaatti mooraa Biltsiginnaa ganuun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Haaluma kanaan aanaa Horroo ganda Alootii Aannoo jedhamu irraa loltoonni impaayeratti kufaatii jalaa baraaruuf ifaajaa turan daba ilmaan Oromoo irratti raawwatamu ilaaluu dadhabuu fi kaayyoo sirrii hin taane qabaachuu isaanii baruun loltoonni 3 gaafa onkoloolessa 1 bara 2025 mooraa diinaa ganuun waraana bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'utti harka kennatanii jiraachuu hooggansi waboo bakkichaa beeksisee jira. Miseensonni farra riphee lolaa PP duraanii kunneenis qawwee akaamaa 3 fi rasaasa 60 qabachuun waraana bilisummaa Oromoo bira nagaan ga'anii jiru. Dararaa yeroo yeroon ilmaan Oromoo fi isaan irratti raawwatamuuf abdii kutachuu kan dubbatan miseensonni farra riphee lolaa impaayeratti kunneen duraanuu dirqamaan qabamanii akka leenji'anii fi mootummaa yeroo ammaa kana ammoo addatti ija shakkiin waan isaan ilaaluuf mooraa sana keessa ta'anii hawaasa dararuu irraa qabsoo bilisummaa Oromoo tumsuu kan barbaadan ta'uu miseensonni impaayeratti kunneen waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan himanii jiru. Miseensonni farra riphee lolaa impaayeratti kunneen simannaa ho'aa fi kunuunsa waraanni bilisummaa Oromoo isaaniif taasisetti hedduu gammaduun loltoonni mooraa sirnichaa keessatti hafanii impaayeratti utubuuf ifaajan qawwee fi hidhannoo isaanii qabachuun gara qabsoo saba isaanii waraana bilisummaa Oromoon durfamuutti dhufanii akka dabalaman dhaamaniis jiru. Iluu Abbaa Booraa aanaa Billoonophaa keessatti jaleewwan Biltsiginnaa hawaasa nagaa irratti manneen jireenyaa gubuu fi hidhaatti guuruu cimsanii itti fufan. Caalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Billoonophaa ganda Maruu Caggee jedhamu keessaa waraanni faashistii Abiy Ahmed onkoloolessa 2025 sababa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun namoota hedduu jalaa manneen jireenyaa isaanii qabeenya hunda waliin ibiddatti shidanii barbadeessuun gariin ammoo saamanii deemuun jiraattonni dubbisne tokko tokko irraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Jiraattota gandichaa haala kanaan qe'ee fi qabeenyi isaanii jalaa barbadaa'e keessaa kanneen maqaan nu ga'e obbo Hussein Said abbaa daa'ima 3, obbo Fantaa Geeta'uun abbaa daa'ima 2, obbo Mustafaa Geeta'uun abbaa daa'ima 1 ta'uun eeramee jira. Kana malees ganduma Maruu Caggee garee Kombichaa jedhamu irraas guyyaama kana dargaggoota maqaan isaanii Mubaarik Jamaal, Mudassir Jamaalii fi Naasir Taamiruu kanneen jedhaman ammoo badii seeraa tokko malee ukkaamsuun hidhaatti darbatanii raarsaa jiraachuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Oduu biyya alaarraa arganneen ammoo loltoonni Alshabaab aleellaa maneedhaa Moqaadishoo irratti raawwataniin ajjeechaa raawwachuu Soomaaliyaan mirkaneessite. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Haleellaa guddaa ji'oota darban keessa magaalaa guddoo biyyattii irratti raawwatameen lola qawwee sa'aatii dheeraaf ture hordofuun haleellaawwan 7 ijaarsa mana hidhaa guddoo Moqaadishoo weeraran ajjeefamuu isaanii mootummaan Somaaliyaa beeksiseera. Gareen Alshabaab sanbata dheengaddaa mana hidhaa lafa jalaa loltoota garee hidhate kana keessatti hidhamanii jiraniin beekamu Gorkaa Jiloo irratti haleellaa raawwateera. Mootummaan akka jedhetti haleellaan kun dho'insa boombii konkolaataatiin kan jalqabe yoo ta'u
ta'u itti aansuunis dhukaasa cimaa fi dho'insa magaalattii keessatti kan dhaga'amuu fi haleellaa kana dhaamsuuf yaaliin godhameen miseensonni humnoota nageenyaa 3 ajjeefamaniiru. Dhaabbanni Alqaayidaa waliin hidhata qabu Alshabaab ibsa kenneen miseensota isaa tokko manadhaa keessaa bilisa baasuuf haleellaa kana kan jalqabe ta'uu ibseera. Qondaalli nageenyaa Somaaliyaa manadhaa kana keessa jiru tokko dhaabbata oduu Rooyitersiif akka himanitti karra seelii irratti dho'insa guddaa dhaga'uu isaanii fi yeroo muraasa booda dhukaasa wal jijjiiruun jalqabame jedhan. Miidiyaaleen mootummaa Somaaliyaa akka jedhanitti haleellaan kun konkolaattota kan dhaabbata basaasaa biyyattii fakkaachuuf dibaman fayyadamu fi uffata waraanaa ishee waliin wal fakkaatu uffataniiru. Kunis konkolaattonni humna waraanaa sakatta'insa sirnaa waan hin qabneef buufata to'annoo nageenya magaalaa guddoo eegu keessa salphaatti akka darban isaan dandeesseera jechuun ministeerri nageenya biyya keessaa ibsa baaseen beekseera jechuun Aljaziiraan gabaaseera.